Bisu rakkoo hamaa keessa turte. Mana hidhaas taa'ee waan yaadaa tureef yoo bahe maaliin godha kan jedhu mari'achaa turre Baqqalaa wajjinis. Kanaaf yeroo san lolli Tigraay reefu xiqqoo hara galfata. Oromiyaa keessas lola hamaa ture. Namoonni akka keenyaa baanee dubbachuun ibidda belbelaa jiru irratti boba'aa dabaluu waan ta'eef callisuudhaan duyda duuban haala nageenya irratti qaamota walolaa jiran dhiibbaa gochuudhaan amansiisuudhaan akkasumas hawaasa addunyaa gama dippiloomaasiitiin tumsa godhanii biyyattii gara nagaatti deebisuudhaaf callisuudhaan duubaan yaalii godhuu wayya yaada jedhu irraa hin callise. Garuu dhiyen kana deebistee haasa'uu jalqabde. Jalqabgaaf mana hidhaati baate wanti ati barreessitu illee jidduu dhaabbattee akka waan gartee nama araarsu akka miidiyaa haasaa turte amma immoo dhiyen kana baatee mootummaa kallattiin qeeqaa jirte. Maaltu jijjiirama? Kun siin jee biyya sanitti ajandaan guddaan kan ta'uu qabu nagaa. Waggoota lama walakkaa dabaraniif afaaniin haa callisu barreessuuf dubbachuu adiisu malee hirmaannaa cimaan godhaa ture. Oromiyaa keessattis naannolee biraa keessattis araarri akka dhufuuf qaamota mootummaas kallattiidhaan qunnamaa humnoota dippiloomaasii biyya sana irratti dhiibbaa qabaachuu danda'an kan gama lixaa jiranis kan gama bahaa jiranis baha jiddu galeessaa jiranis biyyoota adda addaa keessa deemuudhaan hogganoota biyyoota arguudhaan qaamota dippiloomaasii arguudhaan hunduu gama isaaniitiin dhiibbaa akka godhu tumsa barbaachisaa kan godhu irratti hojjechaan ture. Dhiyeenya egaa Pretooriyaa irratti uummata Tigraay fi federaala booda araarri godhame booda hamma tokko abdiin ture. Amma garuu dhiyeenya kana wanni argaa jiru gama nagaatti deebi'uudhaaf fedhii akka hin jirre yeroo bitachuudhaaf malee rakkoo biyyattii marii araaraa dhugaatiin political settlement jennu saniin gara araara dhugaatti ce'uudhaaf fedhiin jiru guyyaarraa gara guyyaatti hir'achaa deemuu isaatiin arge. Kanaaf mootummaa sossoobuudhaan kadhachuudhaan amansiisuudhaan gama dirree nagaatti deemuun akka hin danda'amne waan hin hubanneef gama hundaan dhiibbaa irratti godhu pireeshar irratti godhu ko'orishin barbaachisaa ta'e waan natti mul'ateef ana qofa osoo hin ta'in warri dhageettii qabnu hundumtuu nagaa kana buusuudhaaf dirqama guddaa kan qabu gahee guddaa kan qabu kan rincicaa jirus mootummaa waan ta'eef mootummaa irratti dhiibbaa godhuun barbaachisaa jedhee waan yaadeef gara sana deebi'e. Kanuma wal qabate tarii bakka amma jiru Naayiroobiidha. BBC Naayiroobii Keeniyaadha jira. Jireenyi keessa erga yeroo dhiyootes Keeniyaa ta'eera. Maaliif amma dhaggeeffattoonni keenya kana nu gaafadha jedhanii irra deddeebiidhaan nu barreessu. Jireenya baqaara jirta maaf Keeniyaa filatte kana dura Itoophiyaa seentu reeffa kiyya qofatu baa Itoophiyaa jettee turte. Ana mallee jiraatuma Itoophiyaati. Itoophiyaan jiraadha garuu Keeniyaa irraa hin hojjedha. Keniyaan biyya bareedduudha. Biyya hojiin baay'ee irratti hodhamuu danda'u. Jiddugala dippiloomaasii naannoo kanaa taatee Finfinnee dursitee deemaa jirti. Hojiin kiyya immoo hojii kana waan hojiin dhuunfaa kiyya hojii hariiroo addunyaatiin international relation wal qabatu waan ta'eef Finfinnee caalaa asitti sochiin irra mijata. Kanaaf as jira malee baqadheetti miti. Yeroo yeroon ji'aan akkas Finfinnee deddeebi'a maatiin kiyya isa jiru malee baqadheetti miti. Kana dubboo Baqqala Garbaan nageenya kiyyaaf na yaadda jedhanii Ameerikaa dhaqanii eegasii galtummaa gaafachuu isaanii ifa godhaniiru. Tarii rakkoo yaaddoo nageenyaa qabdaati. Yaaddoo nageenyaa nama dulloome. Kana caalaa na hidhanii kana booda du'uma yoon du'es waan gaabbii guddaa irraan qabu. Sanii nageenyaas na galche. Dhugaadhaa akka inni dhaabeen gaaf tokko gara irreecha hoggan deemu. Jeequmsa guddaa uumanii ijoolleen eegdus gara waggaa tokko hidhan. San booda waahillan paartii keessa wajjin jirruuf manguddoota biyyaanis mari'annee biyya san keessatti yaaliin gaaf san godhan deebisanii jeequmsa galchuudhaaf. Akkuma isin jee yeroo hidhaa bahetti sababa kiyyaan rakkoon tokkollee rakkoon biyya sanitti akka deebi'u hin barbaanne. Kanaaf gama Naayiroobii socho'uun hojii kiyyaafillee akka irra wayyaa asin sosocho'ee namoota arguu hin danda'a. Finfinneetti sosocho'ee nama arguun baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf hojii kiyyaaf akkasumas immoo sababa kiyyaan rakkoon biraa kan uumamne jechuun biyya kana filadhe jechuudha. Gam siyaasaa yoo deebinee wanni ati reef wanni an dubbachuu jalqabee fi dhiibbaa siyaasaa uumuu fi rakkoon Oromiyaa keessa jirtu mootummaan fakkeessuu malee marii araara kana fedhii isaa buusuu akka hin qabne dubbatte. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti rakkoon guddoon jirtu mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti. Dhiyen kan kati barreessitee ka fedhii hin qabne mootummaa malee waraana bilisummaa Oromootiiniti jette. Qabii kun lamaan akka waliin dhageenya akka daariin hin buune maaltu danqa? Garaagarummaa qaban turanii marsaalee lamaan Tanzaaniyaatti godhames hordofan ture. Qaaman akka namni jedhu achiin turre garuu haala mijeessuu keessan ture. Wal shakkii fi wal hubannaa dhabuun gama lachuunuu jira.
dhiheenya kana garuu marsaa sadaffaa akka godhamuuf yaaliin dippiloomaatota bal'aan godhamaa ture yaalii san kan dide waraana bilisummaa Oromooti miti kun mootummaadha. Sobuun hin barbaachisu jechuudha. Dhugaadha sossobnee maal goonee araarsuudhaaf hin yaalama. Yeroo ammaa garuu hin barbaachisu waraanaan cabsinaa gariin harka kennee nutti galaa jira kan ni cabsina jedhee kan marii araaraa hin barbaadu jedhee mootummaa Itoophiyaati. Kun waan dhoofamuu qabu miti jechuudha. Maaliif irra qaqqabaa yoo deemnu taate fafakkeessan akkasii sun inumaa humna itti horaa dhokachaa akka deeman godhaa jira. Kana isaatti san qofa osoo hin ta'in naannoo Amaaraatti illee humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii qabnaa jedhan. Ani yaadattan barreesseen ture humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii ta'uu qabu jennee dhiibbaa yeroo goonutti dippiloomaatonni dhaqanii yeroo gaafatan toleedha isaan. Kan duuba deebi'ee chirichaaruudhaan tokko tokko wajjin tokko tokkoon keessaa bitachuu barbaadu ka araara dhugaadhaatiif gattaa'uun barbaade mootummaadha. Mootummaan amma jiru waan barbaadu maal seete. Lola kan Oromiyaattis, Amaaraattis, Tigraayittis ka uumamuu dura garaagarummaa siyaasattu gara qawweetti nama geesse. Qawween uummata keessaa baatee nageenya akka uumamuu kan barbaadamu taate sababni ijoon sababni bu'uura lolatti nu geesse suni furamuu qaba. Mootummaan kana furuun barbaadu. Mootummaan maal barbaada? Cinaadha fangoo kennee, cinaadha mallaqa kennee, kaan sossobee, kaan dirqisiisee harka kennisiisuu barbaada malee gadi taa'ee marii araaraa gochuun barbaadu. Kun immoo gaaf tokko jawar galfachuu danda'a, gaaf tokko ammayyuu galfachuu danda'a, gaaf kan aslii galfachuu danda'a. Garuu lola biyyattiif sababa kan ta'e rakkoo siyaasaa furuudhaaf mootummaan ammatti fedhii hin qabu jechuudha. Garuu uummanni galuu jira, waraanni garuu jira akka gabaas garaagara irratti arginutti godinoota garaagara irraa waraanni bilisummaa Oromoo galuu jira jedhanii gabaasanii kunin jijjiirama fiduu danda'a nageenya Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf naga buusuu danda'a. Waan tokko ifa ta'uu qaba. Ani Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti nam tokko qawwee qabatee bosona keessatti akka hin barbaadu. Osoo hunduu galeen barbaada. Har'a warri mootummaa nagaa jettee inni jettu tuni gaafa dubbii waraana bilisummaa Oromoo kaasuun biyya alaan ture. Abiy Ahmad aangoo qabatee ji'a tokko hin turre. Gaafa marroon waraana qabatee Eertiraarraa naannoo Wallaggaa galu ijoollee 30 qofa isa bira jira. Gaafa Abiy aangoo qabatu jechuudha. Gaafa sanirraa kaanee yeroo waannu maal jechaa turan torban lamatti daaraa goonaa jedhan. Yeroo 20 torban lamatti daaraa goonaa jedhaniitti duula godhan. Akka waan ibiddaatitti bal'ataa Oromiyaa wal ga'ee jechuudha. Maaliifin amma wanni amma galchaa jiran kun bu'aa buusuu hin danda'u maaf hin jedhe. Ani godheera bara. 2019 ammayyuu hin beeku interviina godhaa ture yeroo sanitti. 2019 waraana marroo jala jure keessa walakkaa ol galchine. Gaafsanis daba mootummaatiin akkasumas shakkii warri adda bilisummaa Oromoo qabuun waraanni hammi tokko hafe waraanni sun dacha amma bal'atee Oromiyaa seenee jechuudha. Waraana cinaan irraa muranii galchuun kuni yeroodhaaf olola torban tokkootti faayidaa qabaachuu danda'a malee yoo har'a namni 500 gale rakkoon siyaasaa dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa kana bosona galche sun yoo furamin har'a 500 yoo gale borumuu 50 bosona galaa jira jechuudha. Nam 100 maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa jira bara 100,000 dargaggeessa kana kan dhiibee galche siyaasa marrooti miti. Waan marroon ideoloojii addaa qabaateef miti. Ajjecha hidhaa dhiibbaa bulchiinsi Oromiyaati federaala mootummaa Itoophiyaa irraan gahutu dargaggeessa kana bosona galche. Dargaggeessi kuni bosona akka galu kabiraan immoo deebi'ee akka hin seenne yoo barbaadamu taate rakkoo siyaasaa jalqabumaa lola seesisan furuun dirqama ta'a. Akkuma jettee duraanatilee yaalte barkum 2019 gaafa sammuu bu'an buufne warri deebi'ee bosonaa deebi'e kan hin hidhamanii kan hin ajjeefamanii gabaas jedhutu jira. Kaammaa kanaaf ka gaafas maaltu ati godha warra galuu jiruu fi ka gaafas gale. I think Einstein na fakkaate. Waan wal fakkaaturra deebi'anii tolchanii bu'aa addaa eeguun maraatuudha jedhan. Barsan yaalii goone hin taane. Ammallee wal dhibbee ijoollee jidduu jiruun sababa adda addaatiin ijoolleen galaa jirti. Gaariidha kun. Ani kun barreessetti ijoolleen amma galan kun dura wal lolaniiti. Murnooti adda ba'an. Murnooti adda ba'anii Oromiyaa keessatti lola godhanii nama keenyas rakkisuurra ofiifillee dhiiga ol dhiisuurra galuun isaanii waan gaarii jeetiin amana. Garuu rakkoo Oromiyaa keessa lola Oromiyaa keessaa kanaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Rakkoo kana kan uume wal dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi OPDO yookiin immoo OPP jedhan jidduutti uumame tokko. Lammaffaa murtii Abiy Ahmad abbaa irree ta'uudhaaf jecha dirree siyaasaa biyyattii dhiphisetu kanatti nu fidee jechuudha. Kanaaf dirree siyaasaa bal'isuu marii araaraa wal amantaa humnoota siyaasaa jidduutti. Abbaa OPDO jidduu qofa miti. Murnoota Amaaraa wajjinis, murnoota Tigraay wajjinis
rakkoolee siyaasaa mariidhaan political bargain godhanii yoo kan furin taate kaarra bosona jiru yoo gale borummoo kala dachaadhaan galaa jechuudha. Remember abaa'oo kan hoogganaa ture Daawud Ibsaatii fi Abdii Raggaasaati. Daawud Ibsaa siyaasaa hooggan. Abdii Raggaasaa ajajaa waraanaa ture. Isaan Finfinnee galan. Warri shakkite ijoolleen hammi tokko bosona galte jechuudha. Har'a osoo marroonuu galee Oromiyaa keessa nageenyi bu'uu hin danda'u hamma wal dhibdeen siyaasaa bosona nama galchituun adda furmaatan argatanitti. Jawar wal dhibdeen siyaasaa kun ni dhiifama ammayyuu akkamiin furamuu danda'a? Fakkeenyaaf gaaf biyya galtanii wanni ijaartanii turtanii baqaan isaa gaaddis hooggansa Oromoo jettanii ijaartan. Paartiilee bulchurraa, paartiilee mormituurraa jaarsolee ijaartanii walitti fiddan. Kaayyoon isaa maal ture? Maafi baay'ee fi galmaan ga'uu dadhabe? Kaayyoo baay'eef maaf galmaan ga'uu dadhabe? Maaltu jedhan fakkaate? Akka nuti yaada turree fi akka itti abiifaa yaada turan gargar ture. Nuyi sirni abbaa irree EPRDF dadhabee kufee qabsoo uummataatiin kufee warri jijjiirama hoggannee gara fuulduraa dhufes nu warri jijjiirama finnes amma booda walii tumsine wal hubanne walii obsine biyya gara dimokiraasii ceesa hawwii jedhu qabna turre hawwii saniin deemaa turre. Isaan garuu karoora biraa qabaachaa turan. Ifa ture jalqabuma warraa jechuudha mormaan ture kobeetu. Adadaan isaan irree abbaa irrummaa cimsachaa deeman. Nummoo yaalii irree isaanii san hamma tokko dhiibbaa irra goonee daandii baaburaa gara dimokiraasii geessuurraa akka hin baaneef shaakalaa turre jechuudha. Deemnee ka yaalle sunis wanni hin ta'iniif maali? Nu gaman harkifne isaan gaman harkisanii gaaddisnillee bifa saniin laamsha'uu danda'e. Kanaaf rakkoon kana ture. Asirratti xiyyeeffatamaa waa dabaluudhaa fi warri mootummaa maal jedhu akkuma nuti dhufnee aangoo qabanneeni mormiin mataan isaa ta'u gargaarsa biraatiin isaa ta'u paartiilee mormituu waggoota dheeraa falmaa waan turee fi amma carraan keenya aangoo nuti dabarsituu qabdu jedhanii aangoo irratti hodhabneedha. Kanatti paartiilee mormituu irra deddeebiidhaan qeequ. Maal deebiin keenya? Aangoo nuti wayyaan irraa fuudhee harka isaan kaa'e. Osoo barbaanne aangoo maal argatu? Dhugaa yoo dubbannu taate jiru Daawud jira Leencoo jira yoo barbaade Abiy waggaa 10 bulchu. Garuu tokko gaafiin uummataa akka deebi'u. Lammaffaa sirna demokraatawaa sabaaf sablammoota biyya sanii haqa isaanii bifa walqixxummaadhaan kabachiisuu danda'u fiduu qaba. Yaaliin hanga ammaatti murnoota adda addaatiin aangoo irra qabataniin sirna abbaa irree tursiisuudhaan yaalame biyyattii laaffisa. Hariiroo hawaasa biyyattii sanii addaan fageessa jeeqaa waan deemeef bara amma aangoon Oromoo harka seenee jedhamu kanatti a better model, a better vision biyya saniif qabaachuu qabna yaada jedhuun jechuudha. Warra gaafsa isaan gargaaree dhiisi warri isaan irraa shakkii qabaachaa ture. Daawud Faanis ta'e warri biraatis aangoo isaanii hin barbaanne soba kun. Yeroo sanitti aangoo mootummaa kanaa osoo barbaadame hin argatan jechuudha. Our the principal natu murteesse hunda isaanii caala it was me opinion keessaa humni jijjiiramaa aangoo qabachuu qabaa jennee kitaaba keessatti nagartan warra TPLF wajjin negotiate goone ugee bitusam hin turre bar isaan hin sobu warri garaagarummaa qabna hogganoota Oromoo bifa adda addaa wajjin jiran kanarratti garuu namni yeroo sanitti aangoo nuu kennaa jedheen hin jiru. Bakki wal dhibdeen dhufe maali kallattii gara fuulduraa irratti isaan sirna abbaa irree ijaaruu barbaadan humnoonni biraa garuu lakki sirni abbaa irree hanga ammaa murnoota TPLFnis murnoota Dargiinis murnoota Haayile Sillaaseenis yaalame biyyattii ni miidha malee hin fayyadne. Kanaaf gara dimokiraasii ceenaadha garaagarummaan guddaan kanarraa dhufe. Amma haala jiruun tarii paartiileen mormituu siyaasaa turan ibsa baasu malee sochiidhuma irrayyuu hin jiranii jedhanii qeequ. Ati akka hoogganaa paartii mormituutti maadha deebiin kee tarii isuma wal qabsiiste immoo ministeerri muummee Abiy gara aangootti yeroo dhufanii maltii paartii dimokiraasiin akka babal'atu akka utuban deddeebiidhaan dubbataa turanii sun booda keessa akka ta'an jirre argaati jirra. Garuu akka paartii mormituutti eessa jirtu sun sochiin keessan maalirra jira? Paartii mormituu akkan sochoo EPRDF duraa akkan sochoo ni danqa ture. Kuni garuu mootummaa duriyootaati. Sochii mootummaa shiftootaati duriyoota qofa miti. Fakkeenyaaf kaafaawwan wajjira qabu ture naqabteerra. Hoogganaa achi ibsan fuudhanii achi buutee isaa dhabamsiisan. Warri abaa'oo guutummattuu wajjira isaanii hin qaban. Kanaaf sirna akkasiisan keessatti sochii paartiitiin godhe jechuun lubbuu namaatiin taphachuudha. Kanaaf kaafaawwan gaafa kaafaawwan ta'e yoo taate caasaa cimaa qaba lafa jalaan ifatti waajjira banee akka sochoosuu taate lubbuu ilma namaati irratti murteessuudha. Kun warra battee ajjeesedha.
I mean, how can somebody kill batte? Nama sirna batte ajjeese irra biratti ammayyuudhaan dhaqiiti ambotti waajjira baniiti kaafaa bakka bu'u jechuuni guyyaa adii du'a sirratti muree ilmaan kee immoo yataama gochuudha. Kanaaf kan sochiin paartii hin jirre malee paartiileen jajjaboon jiru ammallee jiru caasaas qabu. Caasaa san garuu lafa jala hojjenna malee ifatti baafnee yoo hojjennu taate ilma namaa fichisiisuudha. Kan gama dimokiraasii malti paartii jettee Abiy Ahmed dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii jedhu hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufee waliin haasofne. Maal haasoftan yeroo starii? Yeroo tipilefoos negosheetti godhaa ture yeroo sanitti. Maqaan isaa waggaa dhufu nama amansiisuudhaaf gara Ameerikaa dhufee ture. Bilbilaan waggaa haasofnu I think on the second phone call sirna mootii jaaruu malee sirna dimokiraasii jaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture jechuudha. Yoo yaadattan wanni mormaa ture kanarraa ergan biyya dhaqee immoo itti dhiyaadhee baay'ee yaale. Namni Abiy sirna dimokiraasiidhaaf fedhii qaba jedhu yoo jiraate nama sa'aatii akkasii wajjin haasa'in qofa jechuudha. Kan ammoo jahan dabre kanatti qabatamaa waan agarreedha. Akkuma jecha Jawar kitaaba keessatti walgahii kan keetiif kaabii bal'inaan ibsita gaafa inni Ameerikaa dhufe wantoota keessa ibsitu namni atiin akka hoogganaa Prime Minister biyyattii ta'uu isan feetan akka warra gaafa sochii sun geggeessetti Lammaa Magarsaa yaaddanii Abiyyiin ammoo gaafas akka Chief of Staff ta'utti jetteen atiin sunitti rakkoo sanii ta'e sunitti relationshipiin keessa akka hin hojjenne yookiin haaloo si ba'uuf fakkeenya hidhamti fa'aa jettee yaadda? Garaagarummaan keenya fundamentaalii Oromiyaa fi Itoophiyaa ani uumuu barbaadu akka uumamtu barbaaduu fi Abiy uumuu barbaadu garagara. Ani Itoophiyaa fi Oromiyaa uummattoonni isii keessa jiran haqi isaanii eegamee wal marii negotiation hogganoota isaanii gidduutti godhamuun sirni dimokiraatawaa sabdaneessaa itti ijaaramu uumuuf hin qabsaa ijoollummaa kiyyarraa kaasee. Abiy immoo abjuu haadha isaatirraa kaasee mootii Itoophiyaa ta'uu mootii qorkee sirna abbaa irree ka gubbarraa inni gattaa'ee hamma qabaleetitti namni isa faarsaa isaan dhaatataa jiraatu ijaaruu barbaada. That was very clear to me from day zero. Yeroo sana amma namoota hundatti ibsaan ture. Including maatiin kiyyaa'u boleetiin xiyyeeta akka amma egaa namni hedduu mirgaa inni gara aangootti dhufu sanii qeequu itti fufnaa aboon irraa callisii nu amma Oromoon aangoo nuu qabatee jira. Mee kanumallee rahaa ittiin goona ittiin gammanna dhiisiidhaan jechaa ture. It was very clear. Garaagarummaan keenya kanarraa ka'eeti kan dhufu. Hidhamuunis ta'e wal diddaan hunduu kan dhufu fundamentally wal view. Society'n nuti uumuu barbaannu garaagarummaa waan qabuuf. Tarii amma gaaffii duratti kaasirratti waa'ee ministeera muummee waa dubbatteetta. Erga bitti galtee booda immoo mootummaa kana kursii jalatti eeguu qabna bilisoomni irras jechaas turte. Tarii sama duratti jettee hojii waliin faallessu. Maaltu teessitti fakkaate? Kophaan ta'e yeroo mormu san uummanni mormitoonni manguddoonni dhufanii waajjiratti nuu ta'eera wayyaanummaan haa deemtu malee Oromoo haa ta'u malee abbaan fedhe hanguu qabaatu na cinqan. Ofii shakke beektaa inni naaf ta'e ofii fangoo barbaadde ofii akkuma dhiiroo yoo sirba mammaasa Oromoo tokko jira beektaa umarii sirba na fakkaate 11 ta'anii hojiin manaa bayanii 10 garana godhee tokko gana godhee eenyuun maraatee isaan beekamu ofii shakke I said maybe I'm wrong maybe waan hin agarree gurbaa kanarratti uummanni argaa jira so let me give it jiru warri amma kana waliin haasofnee murteessine let me give it a try akkasii okay yoo adattan gaafa inni hangoo qabate boleesii hangoo qabattee mi'aayee wanda dabarte amma dandeenyu walaa gargaaru I decided okay gufuu ta'uu hin danda'u waan hin beeku hojjennoon kiyya kun jiru ta'e hamma danda'een haa tumsu yaada jechuun biyya gale waggaa tokko oliif day and night gargaaraan ture karaa deebisuudhaaf hammama yaalaa deebiin garuu milkaa'uu hin dandeenye kanaaf narra akka gaafas I have to try something saniif inni jedhe. Asilitti dabarsuu kun dura akka nama siyaasa tokkotti Itoophiyaa bulchuuf yaada qabdaa? Yoo jara kanarra hafte dhugaan siin jaa. Maal jechuu? Analoojii makiinaan jiru tokko jira beektaa? Akka jarri kun amma itti deemuun yoo rabbi nu gargaare malee biyyi tuni biyya turtuu biyya hiddisii gaffagaattuu taate beektaa uummanni biyya sanii garaarsa nyaata. Uummata miskiina beektaa uummata fayyaalessa wallahi uummata nagayaati beektaa. Biyya kanatti agartanii waggaa taaksiin %2 waggaatti dabalamu akkatti biyya raasan. 42% gaazaa irratti saantiimii 10 waggaa dabalame.
ummanni isaanii yeroo ammaa kana taaksii parsantii 300 hanga 1,000tti dabalanii milishaan miila bitaatiin isa dhiitaa ummanni kuni biyyi irratti hin diigamanii hamtuun kana caalaa natti hin dhufin yaada jirurraa ka'eeti nagaan bula jechuudha. Ummanni sun garaa nama nyaata. Kanaaf hamma danda'een yoo tokko hamma danda'een biyyi tuni sirna kanarraa akka haftu. We need to have a country. We need to save our country. Missioning generation kana is to save Ethiopia from Abiy Ahmed. Maaliif akkaataa jarri kun keessattuu Abiyyi fi murni isa wajjin deeman ittiin deemaa jiranii we might not have a country eega isaan deeman booda. Laali warri TPLF fi warri Malesillee hamtu turan. I fought them. I know them very closely. Nan beeka jarsanis. Jarri suni in kijibanii yoo kijiban garuu kijiba san si amansiisuuf kijiban malee in amanan. Jarri kuni kijiba si kijiban san ifiifillee amanan. Jaalama dura biyyan ture. Argeen ture qondaalota gurguddoo. What's very scary wanni nama sodaachisu waa biyya sanii amma fagoo kana seettanii sun gaazexeessota waan biyya sanii waan agamu hubattan baay'ee jira. Waa'ee diinagdee waggaatti kaafte akka waan dammaaf aanan mana hunda keessa yaa'aa jiru. Qananiin biyya hunda ol ga'ee maal rakkoon diinagdee ati haasaa jirtu. Ilmi namaa garuu Finfinnee magaalaa jidduutti waan nyaatu hin qabu. Gaafan dhaqee jaarsaa jaartiin tokko arge. Jaarsi doktora waggaa 15 hojjeteera. Jaartiin narsiidha waggaa 10 hojjetteerti. Remember the highest earning professionals. Ijoollee fi waan ittiin barsiisan ufiifummoo waan ittiin even ijoolleedhaaf nyaata gahaa ittiin geessan rakkataa jira jechuudha. Rakkoo akkasiisan keessatti akka waan qananiin jirutti deemaa jiran jechuudha. Naannoon Amaaraa practically harka mootummaan jiru. Oromiyaan practically harka mootummaan jiru. Haala kana keessatti qondaalonni mootummaa waggaa agartuu akka waan tokko rakkoon biyya san hin jirretti haasa'u jechuudha. This willful ignorance is extremely scary. Ai dhagan qondaalota mootummaa biyyoota adda wajjin nan hojjedhan arga. Observing godha abbootii irreetii hamma dimokiraasii social dimokiraatota Iskandinaviyaa jiranitti. Garuu murna akka jara kana ka ofoon laale saamicha qofa malee ifiif saamuun alatti biiti harkatti dhumte. Biiti harkatti dhumte Finfinneetti galte. The state has shrunk. State capacity mootummaa tokko sirna mootummaa tokko kan meejor godhamu lafa biyya san keessa jirtu keessa hammam takka to'ata. Humna mootummaa alatti humni biraa hidhatee socho'u jiraachuu hanqisuudha. With all the measurement the state is shrinking. Finfinneef naannoo isii qofarratti ta'uun ifa irra dhaabanii calaqqisiisaa oolan tana alatti harka isaaniitti baateerti biitti. Garuu harka kennaa bahaa jirti jedhanii muddamanii waa sirreessuudhaaf osoo deemanii beektaa yeroo kanitaafi akka waan tokkoon uumamnetti akka biyyi sun qananii keessa jirtutti hamma bahaa dhihatti biyyatti nagaa qabdutti haasayan jechuudha. Kuni baay'ee nama sodaachisa. Kanaaf hamma danda'ametti wal gargaaranii jara kanarra dhiibbaa godhanii karaarratti akka deebi'an yaalu yoo kan danda'amne taate immoo biyyi tun biyya tana qabatanii qilee dhaquun jara kanaan oolamu. Biyya tana qabatanii qilee akka hin dhayne nu hunda fuudhanii qilee akka hin dhayne waan danda'ame hunda godhuu barbaachisa jechuudha. Imana obbo Jawar mootummaa dhiyees kana isaanillee gaafannee deebii isaanii isaniif dhiyeessina. Ammoo ammaatti waan ati akkuma sirnoota kaanii mootummaa kallee ofirraa mancaasuun qabsoon ofirraa mancaasuun barbaachisaa jetti. Asiin dura qabsoo Oromoo geggeessanii turtan qabsoo qeerroo yookiin Oromoo protest yookiin mormii Oromoo geggeessanii turtan achiin mootummaa nam jiru aangootti dhufe. Kan aangoo irra kaasuuf sochiin akkasii in hojjette jettee yaadda? Sochiin uummata sirna kamiifuu hin ta'a. Uumama muuxannoo itti qabnan Oromoon beeke. Beektaa of dagatanii. Akka inni dhaabeen qondaalota argaan ture. Seenaa faasitti immoo barbaadan deebi'anii akka itti qabsaanii wayyaanee ofirraa kaasan. Warra wayyaaneen qe'ee keessaa guurtee ergachaa aangoo tursiiftetu qabsoo ummataatiin, qabsoo qonnaan bulaatiin, qabsoo barataatiin aangoo irratti ol ba'ee arga deebi'ee uummata irratti qoosuu barbaada. Sirna kamiyyuu ani sirna mancaasuutti namanu jecha jetteef. I believe in reform. I don't believe in revolution. Revolution jechuun warraaqsa jechuun sirna tokko hundeen buqqaasanii haara irra dhaabuudha. That's destructive biyya tokkoof. Saniifin sirni EPRDF sirni wayyaanee guututti akka diigamurra dhiibbaa godhamuun dirqisiifamee gara karaa jijjiiramatti akka seenuuf ka jedhu tarsiimuu fudhannee jechuudha. Ammas taanaan sirna mancaasuu waan jedhutti namanu. Sirna abbaa irree jalatti immoo
gateettii ofirra kaayanii jilbifachuutti sinamanu jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti beekna kana immoo qaroo muuxannoo itti qabna. Arra dhiisi kaleessa gaafa muuxannoo guddaa hin qabne qabsoon nagayaa hin hojjetu yoo yaadattan mootummaan maal jedhan mootummaan simbiraa miti dhagaan hin bu'u yeroo yaa'atu turanittis dunuunfannetti deemne dhaloonni nu duubaan dhufe immoo nu jaalaa qarmaadha. Nu jaalaa qarmaa nu caalaa bilchaataadha. Wanni nama jechaa jiru maali? Kuni waamicha mootummaadhaaf. Karaan amma deemaa jiran kun Itoophiyaas kasaarsa isaanis kasaarsa salphinaaf kaanii Oromoo immoo salphinatti fidaa jiran. Oromootti diina baay'isaa jiran. Saamichi tuffiin diigumsi isaan biyya irratti geessaa jiran kun Oromoo bitaa mirgaan diinatti baay'isaa jira. Oromoon diina baay'ifachuudhaaf hin qabsoofne. Oromoon sirna gita bittoota kaleessaa kan irratti qabsaa'eef Amaara keessaa waan bayaniif Tigree keessaa waan bayaniif son ta'in miidhaan narra gahuu narraa dhaabatee saba hundaa wajjin walqixa ta'ee qabsaa'uu jiraachuun barbaada. Sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa kan hanqee kiyyatti ittiin bulchu, kakuunis qe'ee ofiitti ittiin bulchu, sadarkaa federaalatti immoo wal kabanyee wal jaalannee waliin bullu ijaarrachuun barbaada. Har'a maqaa Oromoo dahataniit keessattuu deenjariin amma deemaa jiru. Oromootti fayyadamti. Kan irraa kaan si gaafachuu barbaade mootummaan kun kan jedhamu mootummaa Oromoo jedhan. Namni hedduun akkasiin jedhee yaama warri biyya keessaa fi warri biyyoolaaleen mootummaan Itoophiyaan bulchuu jiru mootummaa Oromoo jedhan. Mootummaa Oromoo jechuun kun uummata Oromoof bu'aa yookiin miidhaa qaba. Wanni hin haalamne jarri aangoo irra jiru Abiy irraa kaasee Oromoodha. San qofa osoo hin ta'in qabsoo Oromootiin aangoo irra bayan. Kanaaf Oromii alagaan ka biyya keessaas ka fagoos hoo laalu warra Oromoon aangoo irra baase jarri kun Oromoodha. Jee mootummaa Oromoo jee ilaaluunsaa waan nu ajaa'ibu qabu miti. Garuu sirni tokko mootummaa Oromoo yookiin immoo mootummaa saba kanaa kan jedhamuu danda'u yoo uummanni sun naata jedhee filatee aangoo irra baasee jechuudha. Kanaafuu mootummaa murna Oromootiin jedhanan. Mootummaa Abiy, mootummaa murna Oromootiin mootummaa Abiy jettee yoo keesseen alatti mootummaa Oromoo jettu. Garuu hubannaan sabni biraa godhu kun humna lama jira mootummaa Oromoo kana ka oofu. Tokko warra Oromoo amalee cabsuu barbaadan, Oromoo qaanyessuu barbaadan, warra Oromoo mataa qabsiisuu barbaadan ture, warra taranyaa hidhee deemuu barbaadu. Kun warra murnaati. Hojii hojjetan kana yoo ilaalte amma haasaa Oromoo waggaa walitti qaban haasayan. Akka waan Oromoo fayyadanitti, akka waan Oromoon faayidaa addaa qabutti dhiyeessu oromummaa mootummaa kun. Kuni Oromoodhaaf rakkoo guddaa uumuu danda'a. Maaliif xuriin sirnichaa saba irratti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya of eeggannoo guddaadhaan itti deemuu danda'uu qaba. Uummanni keenya dirqama guddaa qaba jechuudha. Laal kaleessa gateettii Oromootiin aangootti bayan. Egaa aangootti bayatan booda humnoota Amaaraa maqaa Itoophiyaatiin faarsaa sobaa uf jala diriirsanitti humnoota siyaasaa Oromootii fi humnoota siyaasaa Tigraay rukutan. Amma immoo waggaa humnoota Tigraay wajjin nagaa buusanii humnoota Amaaraatiin wal lolan Oromoo jalatti dahatanitti maqaa Oromootiin of dhoksaa of haguuganii Amaaraa cabsuu barbaadan. Humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin garaagarummaa yeroo dheeraa qabna. Mootonni isaan keessaa bayan miidhaa guddaa saba keenya irraan gahan. Nuyi garuu Amaaraa irraa haaloo bahuu irraa hajaan qabna. Nuti Amaaraa wajjin daangaa bal'aa waliin qabna. Hariiroo yeroo dheeraa waliin qabna. Garaagarummaa qabnu falmiidhaan furanna. Garuu sirna abbaa irree tokko bira dhaabannee Amaaraa cabsuu, Tigree cabsuu waan jedhu hin qabnu jechuudha. Itoophiyaan Oromoo kaleessa maal jechaa turre? Itoophiyaan Oromoodhaaf hin taane namuufuu hin taatu jechaa turre gaafa qabsoofne. Har'a immoo Itoophiyaan Amaaraan taate hin taane Oromoodhaaf hin taatu. Itoophiyaan Tigreedhaaf hin taane Oromoodhaaf hin taatu. Itoophiyaan Oromoodhaaf taatu ka isaafis nagaa kennitu, ka haqa isaa eeyyitu, ka Amaaraafis haqa isaa eeyyitu, Amaaraafis nagaa eeysiftu. Takkan Tigreefis taatu, kan Somaaleefis taatutu barbaanna nuti. Nuti maqaa keenyaan maqaa Oromootiin abbaan fedhe ol bahee saba biraa akka cunqursu barbaadu. Maaliif nutu akkas ta'aa ture kaleessa? Kalee murni Amaara keessaa bahe Amaara keessa dahatee maqaa Itoophiyaatiin uummata keenya cafaqaa ture. Waggoota 27 murni Tigraay keessaa bahe maqaa Tigraayin saba keenya cafaqaa ture. Har'a immoo madaan nurra gahe maddaa saba biraatti irra gahuu hin hayyamnu jechuudha. Kan dura dhaabachuu qabna. Maaliif kana yoo callifne rakkoo uummata Tigraay irra gahe hubachuun barbaachisaadha. Boru gaafa sirni kun kufu waliin akka hin kufne. Garee Alawaayitii jedhamu jira Siiriyaa keessa. Waggaa 50 wayiif maatiin Alasad isaaniin of marsee maqaa isaaniitiin uummata saba bal'aa biyyattii cunqursaa ture. Har'a yeroo isaan kufan
ummanni sun rakkina hamaaf saaxilamee jechuudha. Kanaaf Oromoon sirni kun gaafa kufu maqaa isaa nyaatee akka hin kufne of eeggannoo guddaa godhuu qaba jechuudha. Amma filannoo biyyaalessaa waggaa dhufu taasifama jedhamee eegama. Ni hirmaatta akka paartiitti jechuu kiyya. Achiin waa gahu. Inuma keenya jedhee haa gahu filannoo kana dura irratti paartiin ati keessa miseensa turte boykoot godhee kun hin hirmaanne tarii filannoo ta'an irratti amma ilaalcha siyaasaa baay'ee dhiyeessaa jirta. Erga mana hidhaatii baatee booda immoo tasgabbooftee gidduu dhaabattee dubbataa turte. Egaa dhiyootti immoo mootummaa baay'ee qeeqaa jirta. Akka kana dura yeroo aktiivizummaa yookiin immoo ala teessee mootummaa qeeqaa turte sana fakkaata ilaalchi kee gaafa ilaalee jedhu tarii filannoo dhufu irratti hirmaachuun kee hagam mirkana yaada akkasii qabda. Mana hidhaabootti biisuun rakkoo hamaa keessa turte. Mana hidhaas taa'ee waan yaadaa tureef yoo bahe maaliin godha kan jedhu mari'achaa turre Baqqalaa wajjinis. Kanaaf yeroo san lolli Tigraay reefu xiqqoo haara galfata. Oromiyaa keessas lola hamaa ture. Namoonni akka keenyaa baanee dubbachuun ibidda belbelaa jiru irratti boba'aa dabaluu waan ta'eef callisuudhaan duyda duuban haala nageenya irratti qaamota walolaa jiran dhiibbaa gochuudhaan amansiisuudhaan akkasumas hawaasa addunyaa gama dippiloomaasiitiin tumsa godhanii biyyattii gara nagaatti deebisuudhaaf callisuudhaan duubaan yaalii godhuu wayya yaada jedhu irraa hin callise. Garuu dhiyeen kana deebistee haasa'uu jalqabde. Jalqabgaaf mana hidhaatii baate wanti ati barreessitu illee jidduu dhaabbattee akka waan gartee nama araarsu akka miidiyaa isaa turte amma immoo dhiyeen kana baatee mootummaa kallattiin qeeqaa jirte. Maaltu jijjiirama? Kun siin jee biyya sanitti ajandaan guddaan kan ta'uu qabu nagaa. Waggoota lamaa walakkaa dabaraniif afaaniin haa callisu barreessuuf dubbachuu haa dhiisu malee hirmaannaa cimaan godhaa ture. Oromiyaa keessattis naannolee biraa keessattis araarri akka dhufuuf qaamota mootummaas kallattiidhaan qunnamaa humnoota dippiloomaasii biyya sana irratti dhiibbaa qabaachuu danda'an kan gama lixaa jiranis kan gama bahaa jiranis baha jiddu galeessaa jiranis biyyoota adda addaa keessa deemuudhaan hogganoota biyyoota arguudhaan qaamota dippiloomaasii arguudhaan hunduu gama isaaniitiin dhiibbaa akka godhu tumsa barbaachisaa akka nu godhu irratti hojjechaan ture. Dhiyeenya egaa Piretooriyaa irratti uummata Tigraay fi federaala booda araarri godhame booda hamma tokko abdiin ture. Amma garuu dhiyeenya kana wanneen argaa jiru gama nagaatti deebi'uudhaaf fedhii akka hin jirre yeroo bitachuudhaaf malee rakkoo biyyattii marii araaraa dhugaatiin political settlement jennu saniin gara araara dhugaatti ce'uudhaaf fedhiin jiru guyyaarraa gara guyyaatti hir'achaa deemuu isaatiin arge. Kanaaf mootummaa sossoobuudhaan kadhachuudhaan amansiisuudhaan gama dirree nagaatti deemuun akka hin danda'amne waan hin waddeef gama hundaan dhiibbaa irratti godhu pireeshar irratti godhu origin barbaachisaa ta'e waan natti mul'ateef ana qofa osoo hin ta'in warri dhageettii qabnu hundumtuu nagaa kana buusuudhaaf dirqama guddaa kan qabu gahee guddaa kan qabu kan rincicaa jirus mootummaa waan ta'eef mootummaa irratti dhiibbaa godhuun barbaachisaa jedhee waan yaadeef gara sana deebi'e. Kanuma wal qabate tarii bakka amma jiru Naayiroobiidha. BBC Naayiroobii Keeniyaadha jira. Jireenyi keessa erga yeroo dhiyootes Keeniyaa ta'eera. Maalii fi amma dhaggeeffattoonni keenya kana nu gaafadha jedhanii irra deddeebiidhaan nu barreessu. Jireenya baqaara jirta maaf Keeniyaa filattee kana dura Itoophiyaa seentu reeffa kiyya qofatu baa Itoophiyaadha jettee turte. Ana mallee jiraatuma Itoophiyaati. Itoophiyaan jiraadha garuu Keeniyaa irraa hin hojjedha. Keeniyaan biyya bareedduudha. Biyya hojiin baay'ee irratti hodhamuu danda'u. Jiddugala dippiloomaasii naannoo kanaa taatee Finfinnee dursitee deemaa jirti. Hojiin kiyya immoo hojii kanaan waan hojiin dhuunfaa kiyya hojii hariiroo addunyaatiin international relation wal qabatu waan ta'eef Finfinnee caalaa asitti sochiin irra mijata. Kanaaf as jira malee baqadheeti miti. Yeroon inni ji'aan akkas Finfinnee deddeebi'a maatiin kiyya as jiru malee baqadheeti miti. Kana dubboo Baqqala Garbaan nageenya kiyyaaf na yaadda jedhanii Ameerikaa dhaqanii eegasii galtummaa gaafachuu isaanii ifa godhaniiru. Tarii rakkoo yaaddoo nageenyaa qabdaati. Yaaddoo nageenyaa nama dulloome. Kana caalaa na hidhanii kana booda du'uma yoon du'es waan gaabbii guddaa irraan qabu. Sanii nageenyaas na galche. Dhugaadhaa akka inni dhaabeen gaaf tokko gara irreecha hoggan deemu. Jeequmsa guddaa uumanii ijoolleen eegdus gara waggaa tokko hidhan. San booda waahillan paartii keessa wajjin jirruuf manguddoota biyyaanis mari'annee biyya san keessatti yaaliin gaaf san godhan deebisanii jeequmsa galchuudhaaf. Akkuma isin jee yeroo hidhaabeetti sababa kiyyaan rakkoon tokkollee rakkoon biyya sanitti akka deebi'u hin barbaanne. Kanaaf gama Naayiroobii socho'uun hojii kiyyaafillee akka irra wayyaa asitti sosocho'ee namoota arguu hin danda'a. Finfinneetti sosocho'ee nama arguun baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf hojii kiyyaaf akkasumas immoo
sababa kiyyaan rakkoon biraa kan uumamne jechuun fin biyya kana filadhe jechuudha. Gam siyaasa yoo deebinee wani atetteereef wani dubbachuu jalqabee fi dhiibbaa siyaasaa uumuu fi rakkoon Oromiyaa keessa jirtu mootummaan fakkeessuu malee marii araara kana fedhii isaa buusuu akka hin qabne dubbatte. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti rakkoon guddoon jirtu mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti. Dhiyen kan kati barreessitee ka fedhii hin qabne mootummaa malee waraana bilisummaa Oromootiin iti jette. Qabii kun lamaan akka waliin dhageen akka daariin buune maaltu danqa? Garaagarummaa qaban turanii marsaalee lamaan Tanzaaniyaatti godhames hordofan ture. Qaaman akka namni jedhu achiin turre garuu haala mijeessuu keessatti keessan ture. Wal shakkii fi wal hubannaa dhabuun gamalachuun jira. Dhiheenya kana garuu marsaa sadaffaa akka godhamuuf yaaliin dippiloomaatota bal'aan godhamaa ture. Yaalii san kan dide waraana bilisummaa Oromooti miti. Kun mootummaadha. Sobuun hin barbaachisu jechuudha. Dhugaadha sossobnee maal goonee araarsuudhaaf hin yaalama. Yeroo ammaa garuu hin barbaachisu waraanaan cabsinaa gariin harka kennee nutti galaa jira. Kan ni cabsina jedhee kan marii araaraa hin barbaadu jedhee mootummaa Itoophiyaati. Kun waan dhoofamuu qabu miti jechuudha. Maaliif irra qaqqabaa yoo deemnu taate fafakkeessan akkasii sun inumaa humna itti horaa dhokachaa akka deeman godhaa jira. Kana isaati san qofa osoo hin ta'in naannoo Amaaraatti illee humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii qabnaa jedhan. Ani yaadattan barreesseen ture humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii ta'uu qabu jennee dhiibbaa yeroo goonutti dippiloomaatonni dhaqanii yeroo gaafatan toleedha isaan. Kan duuba deebi'ee chirichaaruudhaan tokko tokko wajjin tokko tokkoon keessaa bitachuu barbaadu ka araara dhugaadhaatiif gattaa'uun barbaade mootummaadha. Mootummaan amma jiru waan barbaadu maal seete? Lola kan Oromiyaattis, Amaaraattis, Tigraayittis ka uumamuu dura garaagarummaa siyaasattu gara qawweetti nama geesse. Qawween uummata keessaa baatee nageenya akka uumamuu ka barbaadamu taate sababni ijoon sababni bu'uura lolatti nu geesse suni furamuu qaba. Mootummaan kana furuun barbaadu. Mootummaan maal barbaada? Cinaadha fangoo kennee, cinaadha mallaqa kennee, kaan sossobee, kaan dirqisiisee harka kennisiisuu barbaada malee gadi taa'ee marii araaraa gochuun barbaadu. Kun immoo gaaf tokko jawar galfachuu danda'a, gaaf tokko ammayyuu galfachuu danda'a, gaaf kana aslii galfachuu danda'a. Garuu lola biyyattiitiif sababa kan ta'e rakkoo siyaasaa furuudhaaf mootummaan ammatti fedhii hin qabu jechuudha. Garuu uummanni galuu jira, waraanni garuu jira akka gabaas garaagaraa irratti arginutti godinoota garaagaraa irraa waraanni bilisummaa Oromoo galuu jira jedhanii gabaasanii kunin jijjiirama fiduu danda'a nageenya Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf naga buusuu danda'a. Waan tokko ifa ta'uu qaba. Ani Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti namni tokko qawwee qabatee bosona keessatti akka hin barbaadu. Osoo hunduu galeen barbaada. Har'a warri mootummaa nagaa jettee jettu tuni gaafa dubbii waraana bilisummaa Oromoo kaasuun biyya alaan ture. Abiy Ahmad aangoo qabatee ji'a tokko hin turre. Gaafa marrooni waraana qabatee Eertiraarraa naannoo Wallaggaa galu ijoollee 30 qofa isa bira jira. Gaafa Abiy aangoo qabatu jechuudha. Gaafa sanirraa kaanee yeroo waannu maal jechaa turan torban lamatti daaraa goonaa jedhan. Yeroo 20 torban lamatti daaraa goonaa jedhanitti duula godhan. Akka waan ibiddaatitti bal'ataa Oromiyaa wal ga'ee jechuudha. Maaliifin amma wanni amma galchaa jiran kun bu'aa buusuu hin danda'u maaf hin jedhe. Ani godheera bara. 2019 ammayyuu hin beekan interviina godhaa ture yeroo sanitti. 2019 waraana marroo jala jure keessa walakkaa ol galchine. Gaafsanis daba mootummaatiin akkasumas shakkii warri adda bilisummaa Oromoo qabuun waraanni hammi tokko hafe waraanni sun dacha amma bal'atee Oromiyaa seenee jechuudha. Waraana cinaan irraa muranii galchuun kuni yeroodhaaf olola torban tokkootti faayidaa qabaachuu danda'a malee yoo har'a namni 500 gale rakkoon siyaasaa dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa kana bosona galchee sun yoo furamin har'a 500 yoo gale borumuu 50 bosona galaa jira jechuudha. Nam 100 maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa jira bara 100,000 dargaggeessa kana kan dhiibee galchee siyaasa marrooti miti. Waan marroon ideoloojii addaa qabaateef miti. Ajjecha hidhaa dhiibbaa bulchiinsi Oromiyaati federaala mootummaa Itoophiyaa irraan gahutu dargaggeessa kana bosona galche. Dargaggeessi kuni bosona akka galu kabiraan immoo deebi'ee akka hin seenne barbaadamu taate rakkoo siyaasaa jalqabuma lola seesisan furuun dirqama ta'a. Akkuma jettee duraanatilee yaalte barkum 2019 gaafa sammuu bu'an buufne warri deebi'ee bosonaa deebi'e kan hin hidhamanii kan hin ajjeefamanii gabaas jedhutu jira. Kaammaa kanaaf ka gaafas maaltu ati godha warra galuu jiruu fi ka gaafas gale. I think Einstein na fakkaate. Waan wal fakkaatu irra deebi'anii tolchanii bu'aa addaa eeguun maraatuudha jedhan. Barsan yaalii goone hin taane. Ammallee wal dhibbee ijoollee jidduu jiruun sababa adda addaatiin ijoolleen galaa jirti. Gaariidha kun. Ani kun barreessetti ijoolleen amma galan kun
dura wal lolaniiti. Murnoota adda ba'an. Murnoota adda ba'anii Oromiyaa keessatti lola godhanii nama keenyas rakkisuurra ofiifillee dhiiga ol dhiisuurra galuun isaanii waan gaarii jeetiin amana. Garuu rakkoo Oromiyaa keessa lola Oromiyaa keessaa kanaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Rakkoo kana kan uume wal dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi OPDO yookiin immoo OPP jedhan jidduutti uumame tokko. Lammaffaa murtii Abiyyi Ahmad abbaa irree ta'uudhaaf jecha dirree siyaasaa biyyattii dhiphiseetu kanatti nu fidee jechuudha. Kanaaf dirree siyaasaa bal'isuu marii araaraa wal amantaa humnoota siyaasaa jidduutti. Abbaa OPDO jidduu qofa miti. Murnoota Amaaraa wajjinis, murnoota Tigraay wajjinis rakkoolee siyaasaa mariidhaan political bargain godhanii yoo kan furin taate kaarra bosona jiru yoo gale borummoo dachaadhaan galaa jechuudha. Remember Abbaa kana hogganaa ture Daawud Ibsaatii fi Abdii Raggaasaati. Daawud Ibsaa siyaasaa hoggana. Abdii Raggaasaa ajajaa waraanaa ture. Isaan Finfinnee galan. Warri shakkite ijoolleen hammi tokko bosona galte jechuudha. Har'a osoo marroonuu galee Oromiyaa keessatti nageenyi bu'uu hin danda'u hamma wal dhibdeen siyaasaa bosona nama galchituun adda furmaata argatanitti. Jawar wal dhibdeen siyaasaa kun ni dhiifama ammayyuu akkamiin furamuu danda'a? Fakkeenyaaf gaaf biyya galtanii wanni ijaartanii turtanii baqaan isaa gaaddis hooggansa Oromoo jettanii ijaartan. Paartiilee biyya bulchurraa, paartiilee mormituurraa jaarsolee ijaartanii walitti fiddan. Kaayyoon isaa maal ture? Maafi baay'ee fi galmaan ga'uu dadhabe? Kaayyoo baay'eef maaf galmaan ga'uu dadhabe? Maaltu jira fakkaate? Akka nuti yaada turree fi akka itti abiifaa yaada turan gargar ture. Nuyi sirni abbaa irree EPRDF dadhabee kufee qabsoo uummataatiin kufee warri jijjiirama hoggannee gara fuulduraa dhufes nu warri jijjiirama finnes amma booda walii tumsine wal hubanne walii obsine biyya gara dimokiraasii ceesa hawwii jedhu qabna turre hawwii saniin deemaa turre. Isaan garuu karoora biraa qabaachaa turan. Ifa ture jalqabuma warraa jechuudha mormaan ture koo beektu. Adadaan isaan irree abbaa irrummaa cimsachaa deeman. Nummoo yaalii irree isaanii san hamma tokko dhiibbaa irra goonee daandii baaburaa gara dimokiraasii geessuurraa akka hin baaneef shaakalaa turre jechuudha. Deemnee ka yaalle sunis wanni hin ta'iniif maali? Nu gaman harkifne isaan gaman harkisanii gaaddisnillee bifa saniin laamsha'uu danda'e. Kanaaf rakkoon kana ture. Asirratti xiyyeeffatamaa waa dabaluudhaa fi warri mootummaa maal jedhu akkuma nuti dhufnee aangoo qabanneeni mormiin mataan isaa ta'u gargaarsa biraatiin isaa ta'u paartiilee mormituu waggoota dheeraa falmaa waan turee fi amma carraan keenya aangoo nuti dabarsituu qabdu jedhanii aangoo irratti hodhabneedha. Kanatti paartiilee mormituu irra deddeebiidhaan qeequ. Maal deebiin kee? Aangoo nuti wayyaan irraa fuudhee harka isaan kaa'e. Osoo barbaanne aangoo maal argatu? Dhugaa yoo dubbannu taate jiru Daawud jira Leencoo jira yoo barbaade Abiy waggaa 10 bulchu. Garuu tokko gaafiin uummataa akka deebi'u. Lammaffaa sirna demokraatawaa sabaaf sablammoota biyya sanii haqa isaanii bifa walqixxummaadhaan kabachiisuu danda'u fiduu qaba. Yaaliin hanga ammaatti murnoota adda addaatiin aangoo irra qabataniin sirna abbaa irree tursiisuudhaan yaalame biyyattii laaffisa. Hariiroo hawaasa biyyattii sanii addaan fageessa jeeqaa waan deemeef bara amma aangoon Oromoo harka seenee jedhamu kanatti a better model, a better vision biyya saniif qabaachuu qabna yaada jedhuun jechuudha. Warra gaafsa isaan gargaaree dhiisi warri isaan irraa shakkii qabaachaa ture. Daawud Faanis ta'e warri biraatis aangoo isaanii hin barbaanne soba kun. Yeroo sanitti aangoo mootummaa kanaa osoo barbaadame hin argatan jechuudha. The principal natu murteesse hunda isaanii caala. That was me. OPDO'n keessaa humni jijjiiramaa aangoo qabachuu qabaa jennee kitaaba keessatti agartan. Warra TPLF wajjin negotiate goone ugee bittu sam. Hin turre bara isaan hin sobu warri garaagarummaa qabna hogganoota Oromoo bifa adda addaa wajjin jiran. Kanarratti garuu namni yeroo sanitti aangoo nuu kennaa jedheen hin jiru. Bakki wal dhibdeen dhufe maali? Kallattii gara fuulduraa irratti isaan sirna abbaa irree ijaaruu barbaadan humnoonni biraa garuu lakki sirni abbaa irree hanga ammaa murnoota TPLFnis murnoota Dargiinis murnoota Haile Sillaaseenis yaalame biyyattii ni miidha malee hin fayyadne. Kanaaf gara dimokiraasii ceenaa garaagarummaan guddaan kanarraa dhufe. Amma haala majiruun tarii paartiileen mormituu siyaasaa turan ibsa baasu malee sochiidhuma irrayyuu jiranii jedhanii qeequ. Ati akka hoogganaa paartii mormituutti maadha deebiin kee tarii isumaan wal qabsiistee immoo ministeerri muummee Abiy gara aangootti yeroo dhufanii maltii paartii dimokiraasiin akka babal'atu akka utubamu deddeebiidhaan dubbataa turanii sun booda keessa akka ta'an jirre argaati jirra. Garuu akka paartii mormituutti eessa jirtu sun sochiin keessan maalirra jira?
paartii mormituu akkan socho EPRDF duraa akkan sochoon danqa ture. Kuni garuu mootummaa durriyootaati. Sochii mootummaa shiftootaati durriyoota qofa miti. Fakkeenyaaf kaafaawwan wajjira qabu ture naqabteerra. Hogganaa achiifsan fuudhanii achi buutee isaa dhabamsiisan. Warri abaa'oo guutummattuu wajjira isaanii hin qaban. Kanaaf sirna akkasiisan keessatti sochii paartiitiin godhe jechuun lubbuu namaatiin taphachuudha. Kanaaf kaafaawwan gaafa kaafaawwan ta'e yoo fudhatte caasaa cimaa qaba lafa jalaan ifatti waajjira banee akka sochoosuu ga'ee taate lubbuu ilma namaati irratti murteessuudha. Kun warra battee ajjeesedha. I mean, how can somebody kill battee? Nama sirna battee ajjeesee irra biratti ammayyuudhaan dhaqiitii ambootti waajjira baniiti kaafaa bakka bu'u jechuun guyyaa adii du'a sirratti muree ilmaan kee immoo yataama gochuudha. Kanaaf kan sochiin paartii hin jirre malee paartiileen jajjaboon jiru. Ammallee jiru caasaas qabu. Caasaa san garuu lafa jala hojjenna malee ifatti baafnee yoo hojjennu taate ilma namaa fichisiisuudha. Kan gama dimokiraasii malti paartii jettee Abiy Ahmed dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii jedhu hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufee waliin haasofne. Maal haasoftan yeroo starii? Yeroo TPLF negotiate godhaa ture yeroo sanitti. Maqaan isaa hoggaa dhufu nama amansiisuudhaaf gara Ameerikaa dhufee ture. Bilbilaan hoggaa haasofnu I think on the second phone call sirna mootii ijaaruu malee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture. Jechuudha. Yoo yaadattan wanni mormaa ture kanarraa. Ergan biyya dhaqee immoo itti dhiyaadhee baay'ee yaale. Namni Abiy sirna dimokiraasiidhaaf fedhii qaba jedhu yoo jiraate nama sa'aatii akkasii wajjin haasa'in qofa jechuudha. Kan ammoo jahan dabre kanatti qabatamaa waan agarreedha. Akkuma jecha jawar kitaaba keessatti walgahii kan keetiif kaabii bal'inaan ibsita. Gaafa inni Ameerikaa dhufe wantoota keessa ibsitu namni atiin akka hoogganaa Prime Minister biyyattii ta'uu isan feetan akka warra gaafa sochii sun geggeessetti lama magarsaa yaaddanii Abiyin ammoo gaafas akka Chief of Staff ta'utti jetteen atiin. Sunitti rakkoo sanii ta'e sunitti relationshipiin keessa akka hin hojjen yookiin haaloo si ba'uuf fakkeenya hidhamti fa'aa jettee yaadda? Garaagarummaan keenya fundamentaalii Oromiyaa fi Itoophiyaa ani uumuu barbaadu akka uumamtu barbaaduu fi Abiy uumuu barbaadu garagara. Ani Itoophiyaa fi Oromiyaa ummattoonni isii keessa jiran haqi isaanii eegamee wal marii negotiation hogganoota isaanii gidduutti godhamuun sirni dimokiraatawaa sabdaneessaa itti ijaaramu uumuuf hin qabsa ijoollummaa kiyyarraa kaasee. Abiy immoo abjuu haadha isaatirraa kaasee mootii Itoophiyaa ta'uu mootii qorkee sirna abbaa irree ka gubbarraa inni gattaa'ee hamma qabaleetitti namni isa faarsaa isaan dhaatataa jiraatu ijaaruu barbaada. That was very clear to me from day zero. Yeroo sanamma namoota hundatti ibsaan ture. Including maatiin kiyyaa'u boleetiin xiyya takka amma egaa namni hedduu mirgaa inni gara aangootti dhufu sanii qeequu itti fufnaa aboon irraa callisii nu amma Oromoon aangoo nuu qabatee jira. Mee kanumallee rahaa ittiin goona ittiin gammanna dhiisiidhaan jechaa ture. It was very clear. Garaagarummaan keenya kanarraa ka'eeti kan dhufu. Hidhamuunis ta'e wal diddaan hunduu kan dhufu fundamentally world view. Society'n nuti uumuu barbaannu garaagarummaa waan qabuuf. Tarii amma gaaffii duratti kaasirratti waa'ee ministeera muummee waa dubbatteetta. Erga bitti galtee booda immoo mootummaa kana kursii jalatti eeguu qabna bilisoomne irras jechaas turte. Tarii sama duratti jettee hojii waliin faallessu. Maaltu teessitti fakkaate? Kophaan ta'e yeroo mormu san uummanni mormitoonni manguddoonni dhufanii waajjiratti nuu ta'eera wayyaanummaan haa deemtu malee Oromoo haa ta'u malee abbaan fedhe aangoo qabaatu na cinqan. Ofii shakkii beektaa? Inni naaftee ofii fangoo barbaadde ofii akkuma dhiiroo yoo sirba mammaasa Oromoo tokko jira beektaa? Umarii sirba na fakkaate 11 ta'anii hojiin manaa bayanii 10 garana godhee tokko gana godhee eenyuun maraatee isaan beekamu. Ofii shakkii I said maybe I'm wrong. Maybe waan hin agarree gurbaa kanarratti uummanni argaa jira. So let me give it. Jiru warri amma kana waliin haasofnee murteessine. Let me give it a try. Akkasii okay. Yoo adattan gaafa inni aangoo qabate boleesii aangoo qabattee mi'aayee wanda dabarte amma dandeenyu walaa gargaaru. I decided okay gufuu ta'uu hin danda'u. Waan hin beeku hojjennoon kee kun jiru ta'e hamma danda'een haa tumsu yaada yoo biyya gale waggaa tokko oliif day and night gargaaraan ture karaa deebisuudhaaf hammama yaalaa deebiin garuu milkaa'uu hin dandeenye. Kanaaf nan rakkadhe gaafas
I have to try something. Aslisti dabarsuu kun dura akka nama siyaasa tokkotti Itoophiyaa bulchuuf yaada qabdaa? Yoo jara kanarraa hafte dhugaan siin jaa. Maal jechuu? Analoojii makiinaan jiru tokko jira beektaa? Akka jarri kun amma itti deemuun yoo rabbi nu gargaare malee biyyi tuni biyya turtuu biyya hiddisii gaffagaattuu taate beektaa uummanni biyya sanii garaarsa nyaata. Uummata miskiina beektaa ummata fayyaales wallahi ummata nagayaati beektaa. Biyya kanatti agartanii waggaa taaksiin parsantii 2 waggaatti dabalamu akkatti biyya raasan 42% gaaza irratti saantiimii 10 waggaa dabalame. Uummanni isaanii yeroo ammaa kana taaksii parsantii 300 hanga 1,000tti dabalanii milishaan miila bitaatiin isa dhiitaa uummanni kuni biyyi irratti hin diigamanii hamtuun kana caalaa natti hin dhufin yaada jiru irraa ka'eeti nagayaan bula jechuudha. Uummanni sun garaa nama nyaata. Kanaaf hamma danda'een biyyi tuni sirna kanarraa akka haftu. We need to have a country. We need to save our country. Missioning generation kana is to save Ethiopia from Abiy Ahmed. Maaliif akkaataa jarri kun keessattuu Abiy fi murni isa wajjin deeman ittiin deemaa jiranii we might not have a country eega isaan deeman booda. Laali warri TPLF fi warri Malasillee hamtu turan. I fought them. I know them very closely. Nan beeka jarsanis. Jarri suni in kijibanii yoo kijiban garuu kijiba san si amansiisuuf kijiban malee in amanan. Jarri kuni kijiba si kijiban san ifiifillee amanan. Jala madura biyyan ture. Argeen ture qondaalota gurguddoo. What's very scary wanni nama sodaachisu waa biyya sanii amma fagoo kana seettanii sun gaazexeessota waan biyya sanii waan agamu hubattan baay'ee jira. Waa'ee diinagdee waggaatti kaafte akka waan dammaaf aanan mana hunda keessa yaa'aa jiru. Qananiin biyya hunda ol ga'ee maal rakkoon diinagdee ati haasaa jirtu. Ilmi namaa garuu Finfinnee magaalaa jidduutti waan nyaatu hin qabu. Gaafan dhaqee jaartiin tokko arge. Jaarsi doktora waggaa 15 hojjeteera. Jaartiin narsiidha waggaa 10 hojjetteerti. Remember the highest earning professionals. Ijoollee fi waan ittiin barsiisan ufiifummoo waan ittiin even ijoolleedhaaf nyaata gahaa ittiin geessan rakkataa jira jechuudha. Rakkoo akkasiisan keessatti akka waan qananiin jirutti deemaa jiran jechuudha. Naannoon Amaaraa practically harka mootummaan jiru. Oromiyaan practically harka mootummaan jiru. Haala kana keessatti qondaalonni mootummaa waggaa agartuu akka waan tokko rakkoon biyya san hin jirretti haasa'u jechuudha. This willful ignorance is extremely scary. Ay dhagaan qondaalota mootummaa biyyoota adda wajjin nan hojjedhan arga. Observing godha abbootii irreetii hamma dimokiraasii social dimokiraatota Iskaandeebiyaa jiranitti. Garuu murna akka jara kana ka of wallaale saamicha qofa malee ifiif saamuun alatti biiti harkatti dhumte Finfinneetti galte the state has shrunk. State capacity mootummaa tokko sirna mootummaa tokko kan meejor godhamu lafa biyya san keessa jirtu keessa hammamta akka to'ata humna mootummaa alatti humni biraa hidhatee socho'u jiraachuu hanqisuudha. With all the measurement the state is shrinking. Finfinneef naannoo isii qofarratti ta'uun ifa irra dhaabanii calaqqisiisaa oolan tana alatti harka isaaniitti baateerti biitti. Garuu harka kennaa bahaa jirti jedhanii muddamanii waa sirreessuudhaaf osoo deemanii beektaa yeroo kanitaafi akka waan tokkoon uumamnetti akka biyyi sun qananii keessa jirtutti hamma bahaa dhihatti biyyatti nagaa qabdutti haasayan jechuudha. Kuni baay'ee nama sodaachisa. Kanaaf hamma danda'ametti wal gargaaranii jara kanarra dhiibbaa godhanii karaarratti akka deebi'an yaalu yoo kan danda'amne taate immoo biyyi tun biyya tana qabatanii qilee dhaquun jara kanaan oolamu. Biyya tana qabatanii qilee akka hin dhayne nu hunda fuudhanii qilee akka hin dhayne waan danda'e hunda godhuu barbaachisa jechuudha. Imana obbo Jawar mootummaa dhiyees kana isaanillee gaafannee deebii isaanii isaniif dhiyeessina. Ammoo ammaatti waan ati akkuma sirnoota kaanii mootummaa kallee ofirraa mancaasuun qabsoon ofirraa mancaasuun barbaachisaa jette. Asiin dura qabsoo Oromoo geggeessanii turtan qabsoo qeerroo yookiin Oromoo protest yookiin mormii Oromoo geggeessanii turtan achiin mootummaa nam jiru aangootti dhufe. Kan aangoo irraa kaasuuf sochiin akkasii in hojjette jettee yaadda? Sochiin uummata sirna kamiifuu hin ta'a. Uumama muuxannoo itti qabnan Oromoon beeke. Beektaa of dagatanii. Akka inni dhaabeen qondaalota argaan ture. Seenaa faasitti immoo barbaadan deebi'anii akka itti qabsaanii wayyaanii ofirraa kaasan. Warra wayyaaniin qe'ee keessa guurtee ergachaa aangoo tursiiftetu
qabsoo ummataatiin qabsoo qonnaan bulaatiin qabsoo barataatiin aangoo irratti ol ba'ee arga deebi'ee uummata irratti qoosuu barbaada. Sirna kamiyyuu ani sirna mancaasuutti namanu jecha jetteef. I believe in reform. I don't believe in revolution. Revolution jechuun warraaqsa jechuun sirna tokko hundeen buqqaasanii haara irra dhaabudha. That's destructive biyya tokkoof. Saniifin sirni EPRDF sirni wayyaane guututti akka diigamurra dhiibbaa godhamuun dirqisiifamee gara karaa jijjiiramatti akka seenuuf ka jedhu tarsiimuu fudhannee jechuudha. Ammas taanaan sirna mancaasuu waan jedhutu namanu. Sirna abbaa irree jalatti immoo gateettii ofirra kaayanii jilbifachuutti si namanu jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti beekna kana immoo qaroo muuxannoo itti qabna. Arra dhiisi kaleessa gaafa muuxannoo guddaan qabne qabsoon nagayaa hin hojjetu yoo yaadattan mootummaan maal jedhan mootummaan simbiraa miti dhagaan hin bu'u yeroo yaa'atu turanittis dunuunfannetti deemne dhaloonni nu duubaan dhufe immoo nu jaalaa qarmaadha. Nu jaalaa qarmaa nu caalaa bilchaataadha. Wanni nama jechaa jiru maali? Kuni waamicha mootummaadhaaf. Karaan amma deemaa jiran kun Itoophiyaas kasaarsa isaanis kasaarsa salphinaaf qaanii Oromoo immoo salphinatti fidaa jiran Oromootti diina baay'isaa jiran saamichi tuffiin diigumsi isaan biyya irratti geessaa jiran kun Oromoo bitaa mirgaan diinatti baay'isaa jira. Oromoon diina baay'ifachuudhaaf hin qabsoofne. Oromoon sirna gita bittoota kaleessaa kan irratti qabsaa'eef Amaara keessaa waan bayaniif Tigree keessaa waan bayaniif son ta'in miidhaan narra gahuu narraa dhaabatee saba hundaa wajjin walqixa ta'ee qabsaa'uu jiraachuun barbaada. Sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa kan hanqee kiyyatti ittiin bulchu, kakuunis qe'ee ofiitti ittiin bulchu, sadarkaa federaalatti immoo wal kabanyee wal jaalannee waliin bullu jaarrachuun barbaada. Arra maqaa Oromoo dahataniit keessattuu deenjariin amma deemaa jiru. Oromootti fayyadamti. Kan irraa kaan si gaafachuu barbaade mootummaan kun kan jedhamu mootummaa Oromoo jedhan. Namni hedduun akkasiin jedhee yaama warri biyya keessaa fi warri biyyoolaaleen mootummaan Itoophiyaan bulchuu jiru mootummaa Oromoo jedhan. Mootummaa Oromoo jechuun kun uummata Oromoof bu'aa yookiin miidhaa qaba. Wanni hin haalamne jarri aangoo irra jiru Abiy irraa kaasee Oromoodha. San qofa osoo hin ta'in qabsoo Oromootiin aangoo irra bayan. Kanaaf Oromii alagaan ka biyya keessaas ka fagoos hoo laalu warra Oromoon aangoo irra baase jarri kun Oromoodha. Jee mootummaa Oromoo jee ilaaluunsaa waan nu ajaa'ibu qabu miti. Garuu sirni tokko mootummaa Oromoo yookiin immoo mootummaa saba kanaa kan jedhamuu danda'u yoo uummanni sun naata jedhee filatee aangoo irra baasee jechuudha. Kanaafuu mootummaa murna Oromootiin jedhanan mootummaa Abiy mootummaa murna Oromootiin mootummaa Abiy jettee yoo keesseen alatti mootummaa Oromoo jettu. Garuu hubannaan sabni biraa godhu kun humna lama jira mootummaa Oromoo kana ka oofu. Tokko warra Oromoo amalee cabsuu barbaadan, Oromoo qaanyessuu barbaadan, warra Oromoo mataa qabsiisuu barbaadan ture, warra taranyaa hidhee deemuu barbaadu. Kun warra murnaati. Hojii hojjetan kana yoo ilaalte amma haasaa Oromoo waggaa walitti qaban haasayan. Akka waan Oromoo fayyadanitti, akka waan Oromoon faayidaa addaa qabutti dhiyeessu oromummaa mootummaa kun. Kuni Oromoodhaaf rakkoo guddaa uumuu danda'a. Maaliif xuriin sirnichaa saba irratti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya of eeggannoo guddaadhaan itti deemuu danda'uu qaba. Uummanni keenya dirqama guddaa qaba jechuudha. Laal kaleessa gateettii Oromootiin aangootti bayan. Egaa aangootti bayatan booda humnoota Amaaraa maqaa Itoophiyaatiin faarsaa sobaa uf jala diriirsanitti humnoota siyaasaa Oromootii fi humnoota siyaasaa Tigraay rukutan. Amma immoo waggaa humnoota Tigraay wajjin nagaa buusanii humnoota Amaaraatiin wal lolan Oromoo jalatti dahatanitti maqaa Oromootiin of dhoksaa of haguuganii Amaaraa cabsuu barbaadan. Humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin garaagarummaa yeroo dheeraa qabna. Mootonni isaan keessaa bahan miidhaa guddaa saba keenya irraan gahan. Nuyi garuu Amaaraa irraa haaloo bahuu irraa hajaan qabna. Nuti Amaaraa wajjin daangaa bal'aa waliin qabna. Hariiroo yeroo dheeraa waliin qabna. Garaagarummaa qabnu falmiidhaan furanna. Garuu sirna abbaa irree tokko bira dhaabannee Amaaraa cabsuu, Tigree cabsuu waan jedhu hin qabnu jechuudha. Itoophiyaan kaleessa maal jechaa turre? Itoophiyaan Oromoodhaaf hin taane namuufuu hin taatu jechaa turre gaafa qabsoofne. Har'a immoo Itoophiyaan Amaaraan hin taane Oromoodhaaf hin taatu. Itoophiyaan Tigreedhaaf hin taane Oromoodhaaf hin taatu. Itoophiyaan Oromoodhaaf taatu ka isaafis nagaa kennitu. Ka haqa isaa eeyyitu. Ka Amaaraafis haqa isaa eeyyitu. Amaaraafis nagaa eeysiftu. Takkan Tigreefis taatu kan Somaaleefis taatutu barbaadna nuti. Nuti maqaa keenyaan maqaa Oromootiin
abbaan fedhe ol ba'ee saba biraa akka cunqursu barbaadu. Maaliifi nutu akkas ta'aa ture kaleessa. Kalee murni Amaara keessaa ba'e Amaara keessa dahatee maqaa Itoophiyaatiin uummata keenya cafaqaa ture. Waggoota 27 murni Tigraay keessaa ba'e maqaa Tigraayin saba keenya cafaqaa ture. Har'a immoo madaan nurra gahe maddaa saba biraatti irra gahuun hin eeyyamnu jechuudha. Kan dura dhaabachuu qabnu. Maaliifi kana yoo callifne rakkoo uummata Tigraay irra gahe hubachuun barbaachisaadha. Boru gaafa seenni kun kufu waliin akka hin kufne. Garee Alawaayitii jedhamu jira Siiriyaa keessa. Waggaa 50 wayiif maatiin Alasad isaaniin of marsee maqaa isaaniitiin uummata saba bal'aa biyyattii cunqursaa ture. Har'a yeroo isaan kufan uummanni sun rakkina hamaaf saaxilame jechuudha. Kanaaf Oromoon sirni kun gaafa kufu maqaa isaa nyaatee akka hin kufne of eeggannoo guddaa godhuu qaba jechuudha. Amma filannoo biyyaalessaa waggaa dhufu taasifama jedhamee eegama. Ni hirmaatta akka paartiitti jechuu kiyya. Achiin waa gahu. Inuma keenya jedhee gahu filannoo kana dura irratti paartiin ati keessa miseensa turte boykoot godhee kun hin hirmaanne tarii filannoo ta'an irratti amma ilaalcha siyaasaa baay'ee dhiyeessaa jirta. Erga mana hidhaatii baatee booda immoo tasgabbooftee gidduu dhaabattee dubbataa turte. Egaa dhiyootti immoo mootummaa baay'ee qeeqaa jirta. Akka kana dura yeroo aktiivizummaa yookiin immoo ala teessee mootummaa qeeqaa turte sana fakkaata ilaalchi kee gaafa ilaalee jedhu tarii filannoo dhufu irratti hirmaachuun kee hagam mirkana yaada akkasii qabda.